biyya dheeyti dubbattaa feetuuyi. Liivii moo waraabin Itoophiyaa keessatti ishee bakka jirtu waraabin. Lakki booda rabbi akkaataa miti laayiviin sinii seen amma chaarjii cufuu barbaadaan jiru. Giftii koo mootummaa naasima tafaara. No, Itoophiyaa keessa waan rakkoo qaba. Achuma geessiiti. Mee doktora Abiyyi nimti Inni keessatti nama buusa. siyaasaati miti nama miskiina gargaaruuti bakka maal rakkoon qabu san dhiisiiti. Adeemsa keessatti garuu siyaasa keessa jira moo yoo miqqaanyaa nuti hin tiraane malee. Miqqeenyaadhumaan sirraa shirri jettu kanaaf dhagaa darbattiifani. Laa Finfinneedhaa ol rakkoon qabu Finfinnee gara gadiitti akkas gadi hin deemin malee rakkoon qabu gargaan inshaallah rabbitti biraa jiraatu buufe. Akki wala bakka tokkotti biyya isaa keessatti nam tokko waa tokko gochuu danda'u. Biyya keetti eenyu bara. ijoollota qeensa kee cabuutti lubbuu isaanii wareegan sii qopheessinee jirra. Qeensi kee utuma waan cabatee kan lubbuu isaanii wareegan kumaatamaan jiran waan ta'eef qeensa kee rakkoon hin jiru. Akka galteen abiyyiin akka inni masaara tokko harka kee keessa kaa'u goona qoyaan madda wanne. Abiyyiin terminaalii kan biraan akka jara keenya naamana. Waa michuu taasifnu yoo danda'ame bulchiinsa magaalaa Finfinnee fa'aa akka simannaa taasisan akkasumas immoo kantiibaa jechuudha. Namoota akkasitti waamicha ni taasifna. adde adde anicha biibee gabaasa godhe mee tokkuma gabaasa godhe gabaasa godhe Siifte mana na baasuu deemti ijoolleen iyyoo. gabaasa godhe Siifte mana na baasuu deemtu siin. gabaasa godhe maaliif dhagaamuu qaba iPhone eewu kanatti qabadhuutuma godhi. akkoon isaa silgiin isaa maa intinaadha ni iyyaata tokkuma godhe gabaasa Munir Gabaasa. Hai gabaasa kwaa dhuguma. gabaasa bareedaa tole gabaasa Oonamni na bareedaa waame naga'u. nagayin Oonamni na waame naga'u. harkaan sitta himu mubaarak kennatti dhaabiyenne harkaan sitta himu mubaarak biidiyoo ba'ee jira Argaa sittee kun asiin siin jedhe. Assalamualaikum. Asiin siin jedhe bar. Halo. Nama si dubbisa Mubarak. Ana miliyooni nagaadhaan kottu karaa nagaa aagiif nagiinsiifa ta'u abshiruma karaa nagaa imala gaarii imala nagaa rabbisiifa taasisu nagaadhaan kottu abaako. Amin ya. Amin ya. Nagaan kottu irrasi wanti tokko shikkiin hin jiru. Shikkiin jedhin. Laayivii kee maal akka barbaadetti baladu maallee. Inshaallah. amma adaanacha biibee tokkoffaa irratti shuguxii tokko sii kennuu qabdi tokkoffaa irratti xiyyaarri jimmaa fuudhee xiyyaarri Addis Ababaa fuudhee si guudhee gara si qopheeffamee eeguu qaba. Eessa keessare? Jimmaan keessa xiyyaarri Addis Ababaadhaaf booleedha fuudhee. Qophaa'ee eeguufii qaba. Mubaarakaati manchoodha moo magaaluma wantaadha? Jooko beekaa Muniir immoo. Wallahi artistoota danuun si simachuudhaaf qophiidha jabaadhu ati. Nama baay'ee ta'e gaaziraam. Tokkummaa gudditi viidiyoo ba'eentina gochuufi. Viidiyoo Dadoo maannaa moo manchoodha moo addanaa baasi gaa'isa achi jimma keessa Akkanumatti qaba. Aga baasu qo'e akkanumatti. Tokkuma dafikaati maa waa barreessaa jirta moo? Silaayyuu maatiin kan. Footoo screenshot godhi dafii. Footoo kaasaa silaa ijoollee isinis kaasaa. Footoo kaasaa. Boonaa ol galchaa namni immoo dhiitara qabdan boonaa ol galchaa. Okay, naa galchaa dhaaboo okay rakkoon qabu. Galchiin boonaa galchi. Boona gasti ergadhu yoo jiraatte yookaan lakkoofsa takka barreessi boona. Ayyee sagaleen koo jira. Injira Ayyee daqiiqa. Rikardiin godhadhaa ofiisi waan eenyuti waan ta'e. Oduu simbirtuu kabajamtoota hordoftoota keenya waggoota dheeraa biyyoota Kaayiroo Ijipti keessa kanan jiraachaa ture guyyaa har'aa imala koo gara Itoophiyaa taasisaan jiraa jedha obbo Mubaarak Musammaa. Waggoota muraasan darban biyya Kaayiroo keessa taa'uun kanneen rakkattootaaf harka qalleeyyii ta'an akkasumas namoota rakkina garaagaraa keessummeessaa turaniif sagalee ta'an ture jedha.
rakkoo fayyaa yeroo gabaabaa keessa na mudateef imala koo kan Itoophiyaatti taasisaa jiru biyyoota akka Turkiitti yaalamuuf asirraan deemuu waan naan mijanneef Itoophiyaa deemee dhukkuba koo yaalamuuf an obboleessi keessan imala koo gara Itoophiyaa taasiseeraa jedha. Yaa kabajamtoota hordoftoota jibbitoota keenya yaa kanneen quba nutti qabaa turtan yaa kanneen quba afur ofitti deebiftanii tokko nutti qabaa turtan ani imala koo rabbii koo waliin taasiseeraa jedha. Kana fayyisu rabbumadha. Hiriyaan koo yeroo dheeraa waggoota dheeraa naa waliin turanis na biran jiran hiriyoota dhugaa adda baasee bareeraa jira. Guyyaan irraa guyyaa haddaati. Guyyaanan hiriyoota koo dhugaas ta'e hiriyoota koo sobaa adda baasee hubadhee jedha. Ani obboleessi keessan Mubaarak dhibee na mudateef jecha yaala barbaachisaa waan na barbaachisuuf imala koo Kaayiroo keessaa ka'uun gara yaala kootiitti deemuuf tokko jedhee eegaleeraa jedha. Adhi guyyaa yaala barbaacha biyya Kaayiroo keessaa ba'uu murteesse sa'aatiin kun sa'aatii jalqabaatii jedha. Waggoota dheeraa uummata koof sagalee ta'an ture. Uummata koos gargaaraan ture jedha. Garuu yeddu lammaan kana rakkoowwan na mudatan torbanoota darban toora miidiyaa hawaasaarra deemaa turan uummata gargaaraa ture hirkatti deebi'ee ofii koo kufuun na gargaaraa jedhaan ture jedha. Kanaan namoonni kumaatamaan lakkaa'aman quba tokko natti qabuutti afur ofitti qabaa turan rakkoowwan koo bifa qoosaatti ilaalaa turan garuu kun cubbuu guddaadhaa jedha. An dhibee koo yaalamee fayyuufis rabbii koo kadhachaa imala koo fuulduraa itti fufeeraa jedha obbo Mubaarak Musammaa. Miidiyaan keenyas kana jala bu'ee kan hordofaa ture obbo Mubaarak Musammaa imala milkaa'inaaf kan badhaadhinaa isiniif haa ta'u fayyaa keessan gaarii argadhaa dhukkuba keessan yaalamaa fayyaa karaa isin deemtan hundinuu karaa sirrii isiniif haa ta'u jechuun geggeessaa taasisaa jira. Amma kan argaman sagantaa suuraa biyya Kaayiroo Boolee keessatti yoo ta'an sirna geggeessaa isaanii irratti hiriyootaa waliin sirna suuraa ka'insaaf yaadannoof suurota gaalaarii bilbilaa keessa kaa'aman ka'aa jiru. Obboloota isaanii hiriyoota isaanii gaafa rakkoo kanneen gaafa dhukkubaa biratti argamuun suuraawwan garaagaraa kaa'amaa jiraachuu karaa laayivii argamaa jira. As keessatti geggeessaa keessatti kanneen gastii keessatti argaman yaa obbo Mubaarak Musammaa bulchiinni magaalaa Finfinnee gabbaa'ee simachuu qaba. Hojiiwwan hojjetaa turte hojiiwwan akka biyyaatti ilaalamuudha jedhan. Itti dabaluunis ogeessa kaameeraa hanga yoonaatti suuraan kaane jechuun gama kaameeraarraa komiin ka'aa jira. Obbo Mubaarak abbaa saandara suufa qalatti gochuun dhukkuba kan koo yeroo dhuffadhee yaala koo barbaachisaa imala koo fuulduraa itti fufeeraa jedhan. Tokkummaa galatoomi. Toomi ulfa tokkummaa wallahi. Gaaffiilatti ta'e tokkummaa meerre hiriyoonni isaa dhugumatti warri arginu warri miidiyaa irratti beeku waan ta'eef waan hanqatiin kan yaadachiisa. Hiriyoonni isaa inni wajjin beekamu miidiyaa irratti meerre bar namoota fuula haaraa qofaan amma argaa jirru. Dhuguma akkuma inni jedhe hiriyoota warri kaan harca'ee dhumeera akkuma inni jedhe jechuudha. Okay, naa galaba. Yaa kabajamtoota hordoftoota keenya an miseensa gastii keessatti kan argamu an obbo Nabaanii Shaafiitii jedha. Ija koo bitaan mirga naannessee dudduubaaf fuuldura kaameeraa keessaan ilaalee hiriyoota isaa yeroo dheeraa eegan biraa dhabee gaddaan nyaatameeraa jedha. Wantoota inni ta'eera hiriyootan biratti eegaa tureef abjuu fuulduraaf isa fayyaduu danda'an jedhee yaadaa ture guutummaan guutuutti biraa dhabuun yaaddoo natti uumeeraa jedha. Yaa hiriyoota obbo Mubaarak Musammaa waggoota dheeraa waliin turtan bakkoota rakkoo malee bakkoota qananiin malee bakkoota rakkootti wal barbaaduun hin jiru moo meerreessa jirtan isin barbaadaan jira jedha obbo Nabaanii Shaafii. Hiriyoota dhabeen jira hiriyoota keessaa boreetii adam gara kaameraatti bahu eega komiin ka'ee asan jira jedhan. Kan isaan irraa hafe Kaayiroo keessaa Dr. Abduusee dabalatee hanga yoonaatti namni argame hin jiru. Dr. Abduusee, Abdii Muktaar, Dr. Atilii Maakiyooroo haadha faatee guutummaan guutuutti hin argamne barbaadaa jiraachuu kaameraan keenya irra deddeebiin ilaalaa jira. Dabalataan dhugaa rabbii dubbachuu fi Mubaarakii nama Oromoo birattillee bakka guddaa qabu nama Oromoof waggaa 13 illee dhaabbachaa ture. Geggeessaan mataa irratti iyyuu namoonni haga kana argamuun isaayyuu nama waa tokko argaa hin jiru akka kiyyatti jechuudha. Ani geggeessaa isaa irratti silaa dhugaa rabbii bakki kun silaa guutuu qaba jedhee yaadaa ture. Homtuu hin jiru.
Wantoota na ajaa'ibu keessaa jiran obbo Qeerroon geggeessaa isaa keessa turre Oromoonni Kaayiroo keessa jiran kanneen manatti hafan se'an turree jedhan obbo Mubaarak Musammaa Oromoota guddoof aarsaa gurguddaa bu'aa guddaa buusaniiru jedhan. Amboolee yookaan bakki xiyyaaraa hordoftootaaf kanneen isaan deeggaraa isaanii irratti namoonniif lafti waliin ga'u jedhee yaadaa ture garuu waan yaade argaa jiru faallaadhaa jedhan kanan arge kan biraa kanan yaade kan biraa jedhan abjuun koo yeroo dheeraa obbo Mubaarak Musammaa gaafa gaggeeffaman boolee yookaan bakki xiyyaaraa Oromoota danda'ee baachuun danda'u waan ta'eef baay'ee yaadaa ture jedhan. Garuu wanta faallaa ta'e keessaa namoota muraasa qofa duratti arguun gadda guddaan natti dhaga'amaa jedhan. Akkam jirtu guys du'aa godhaaf himu. Fatiyaa baasetti fatiyaa dhufeetti. Deebisoota Kaayiroo keessaa aadde Fatiyaa Mujaayii yeroo jalqabaaf gara kaameraatti dhufuun obbo Mubaarak Musammaa waliin jirra jechuun sagalee si dhageessiste. Deebisoota keessaa yeroo barbaadamaa turte yeroo jalqabaaf gara kaameraatti as ba'uun asan jira jette. Yaa. Dhiirtiin waan Kaayiroo keessa dhiirtiin jiru? Hin jiru. Dhiira geemii malee dhiira nama gaggeessuun qabdanii isin? No. Dhiira sadarkaa qofa qabdu. I'm so sorry. I'm so sorry. Dhiira hin qabne. Shamarran qofa dhiirri keessa toofee fi reedii qofa jira bitanii. Kabajamtoota hordoftoota keenya geggeessaan obbo Mubaarak Musammaa karaa laayivii tiiktookiin kan itti fufee yoo ta'u kanneen qaamaan biratti argaman magaalaa Kaayiroo jeeqaa jirraa jedhan kanneen keessaa hammi dhiirotaa baay'ee gadi bu'aadha kanneen kaameeraa irratti argamaa jiran irra caalaan isaanii dubartootaa jedhan. Geggeessaa obbo Mubaarak Musammaa abbaa Oromootaa ta'uun waggoota dheeraa biyya Kaayiroo keessa taa'ee tajaajilaa ture rakkoo akka tasaa yookaan dhibee akka tasaa mudate yaalamuuf imala isaa jalqabaa taasise nuti feemasoota Kaayiroo muraasni irratti argamneerraa jedhan waa'ee feemasoota afanii garuu guutummaatti kaasuun barbaanne jechuun dubbatan. Haala amma deemaa jiruun obbo Mubaarak Musammaa geggeessuu irratti argamaa jirraa jedhan obbo Mubaarak Musammaa yeroo jalqabaaf imala isaanii ka jalqabaa tokko jedhanii eegalaniiru yaalii isaan barbaachisuuf Oromoo irraa du'aayis dabalataan barbaadu jechuu waamicha taasisan. Obbo Reedii Adam akkam jirtu yaa kabajamtoota hordoftoota obbo Mubaarak Musammaa geggeessuuf magaalaa Kaayiroo keessatti argamna jedhu obbo Reedii Adam itti dabaluunis geggeessaa irratti sirna suuraa yaadannoof mattaawashaawwan kaa'amuu barbaachisaa ta'e obbo Mubaarak Musammaa waliin ka'aa jirraa jedhan obbo Mubaarak Musammaa eebbifnee geggeessaa jirra nuti hiriyoonni isaaf kanneen isa jaallattoota ta'an kanneen naa waliin lakkaa'aman namoonni muraasni cinaa kootti argamu obbo Mubaarak Musammaa geggeessaa jirraa jedhan obbo Mubaarak Musammaa itti tolee biyya keessaa ba'aa jiru osoo hin taane rakkoo akka tasaa mudate yaalamuuf imala isaanii jalqabaa taasisaniiru jedhan. Artisti Zaazeenuu yoo jiraate gara kaameraatti fidaa jechuun komentii irraa yaada kaasaa jiru. Artist Isaaq Zeenuu geggeessaa kanarratti maaf argamuu dhabe jechuun komentii jalaa kaa jiraachuu maddeen gabaasan. Tokkummaa inni qaanna itti kaa. Zeenaa irra buustee inni qaanna itti kasaa meeqatti kasaa hora tokkooti. Kasaa kuna tokkooti. Yaa akkuma argaa jirtan mubee gara biyya abbaa isaa geggeessine achirraa yoo rabbi jedhe Turkii deema. Yaa inni ammatti du'aayii barbaachisaa. Du'aayii godhaa fi karaa milkii akka ta'u milkii gaarii hawwaa fi rabbiin immoo gisee galee kalutti akka isaa milkeessee Turkii deemu du'aayii godhaa fi kanuma barbaachisaa miree ammaaf. Maal jetta tokkummaa? Kabajamtoota hordoftoota keenya an Reedii Adam jedhamaa jiran obbo Mubaarak Musammaa yeroo jalqabaaf imala isaanii gara Itoophiyaa akka taasisaa jiran yaala isaanii barbaachisaa biyya Turkiitti taasisuuf tokko jedhanii eegalaniiru jedhan nuti hiriyoonni isaaf soddoowwan isaa gaggeessaa sirna isaa taasisaa jirruun
yaalaaf ka biyya alaa deemaa jiru yoo ta'u yeroo jalqabaa fi mala yookaan balalii jalqabaa ka Itoophiyaatti taasisu balalii lammaffaa gara Turkiitti taasisaa jedhan obbo Reedii Adam ibsa baasaniin nuti geggeessaarra jirra yaa hordoftoota kabajamtootaas jalatti argamtanuu obbo Mubaarak Musammaaf kanneen isinirra barbaachisu du'aayiidhas jedhan du'aayitti dabaluunis imala gaariif milkaa'inaa isaaniif haa ta'u fayyas isaaniif haa ta'u jechuun miidiyaan keenya irra deddeebiin akeekkachiisaa jira. Warri gastii keessaa Boonaan illee jira, Muniir Abubakir illee jira. Isin hin dhaale miti? Rakkoon qabu waan hin jiru barbaade takkummaa amna deemaa takkoffaa amna deemaa lammaffaa yaaliidhaaf deemaa du'aayi godhaaf namni 3,880 kuni du'aayi godhaaf nagaan rabbi haa galchuu. Yaalii isaallee irratti akka rabbiin fayyaa isaa guutuu harkatu irratti du'aayi godha. Komiillee dhiisaa nama karaa deemu komii ittiin baay'isanii dhiifamaan biran turre halaal irraa hin dhagachaa ture. Dhiisaa maqaa namaatis hin kaasina du'auma godhaaf. Maaliif mucaan kuni nama tiruu dhukkuba isaanii beetanii isumaaf du'aayi godha. Opereeshina malee rabbiin akka fayyisu rabbiin akka irraa haa maratu jaalal akkanumatti akkuma rafetti irraa haammisu jaa komii maal dhiisa wallahi please okay dhiifa manaa godha kanumaan jiru barbaada maqaa namaan kakkaasina maqaan barbaachisu isin dhaabsisa jeetiin hojii irraan ture maqaa namaan kaasin kafadhe dhufee agaggeessu kafadhe adiisu isuma du'aayi godha. Waan ati jettu irratti dhugaa dubbachuu fi namni keenya jaalalumaaf nama adda addaa iyyaafata. Mubaarak gaggeessaadhaaf dhugaa rabbi nama tokko iyyaafne anuuyyuu ammaarran dhagaye amantanii waan wattanii maaliif jenna sababa sanuu makiinadhaan isaan qabatee dhufuuf na yaame malee nama tokkotti hin himne nama biraa wannoo jechuun gaarii miti baqallee ol balleessuun gaarii miti amma innis nama imaltu waan ta'eef waanuma yaada dhugaa wayiit irratti yoo deeman gaariidha. Mubaarak ofumaa fi haadha manaa isaatii fi faamilii bas isumaayyuu anuu isin himeera anuu har'a dhagaye dhugaa rabbi akka inni galu sababa konkolaataa isa fiduu fi waliin komatinaa sababa soddaateef jeegaa bakka kara soddaatiin hin dhagee malee qubaa hin qaban jee dhumate maali hin qanuma sababa saniitti iyyuu miti dhugaa rabbi konkolaataadhaan sababa isaan fiduuti dhugaa rabbi rakkoon qabu. Okay asirratti galatooma. Ani yaada as keessatti kaasu fakkeenyaaf namoota dhabaman komii uummataa dhaga'uun dirqama kooti gabaasuun dirqama fuulduraaf illee viidiyoo hojjedhu jennaan waan uummataa waraana wayii hin qabu waraana wayii ijaaruun qabu uummanni komii kaafnaan waan uummataa dhaga'uun koo dirqama fuulduraaf akkatti raawwadha garuu waan ofii kiyyaa waan godhuus hin qabu. Oduu Mubaarak irraa qulqulleeffachuu qabda waamicha godhee fi yaamee arraan deema jiru hicciti. Yoo achi iftaa.